Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu maatiiwwan YouTube channel Sikkotek. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa keessatti appilikeeshinoota bara 2022 keessatti ajaa'ibaa jedhaman afur isinitti agarsiisa jechuudha. Hanga xumuraatti faana turaa isin jedha. San dura namoonni YouTube channel Sikkotek haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii kanatti dabalamaa isin jedha. Egaa gama barumsa keenyaa yoo isin dabarsu viidiyoo keenya guyyaa har'aa keessatti appilikeeshinoota ajaa'ibaa jedhaman afur kan isinitti agarsiisu haala itti fayyadama isaanii wajjin jechuudha. Egaa appilikeeshinoota kanneen hunda isaaniitu maqaa isaanii waan isinitti himuuf firiidhaa Play Store irraa bilisaan buufachuu dandeessanii gama barumsa keenyaa isin dabarsa jechuudha. Egaa appilikeeshiniin an sadarkaa jalqabaa irra isiniif kaa'e All in One Toolbox jedhama. Egaa appilikeeshiniin kunis faayidaan isaa maali yoo naan jettan namoota miiliyoona 10 ol Play Store irraa buufatee appilikeeshinii baay'ee jaalatamummaa guddaa qabudha. Egaa yoo jalqaba keessin tan akkana jira. Faayidaan appilikeeshinii kanaatis bilbila keenya yookiin storage bilbila keenya hangam akka qabamee fi yookiin raamiin bilbila keenya hangam akka qabamee fi free percentage meeqa akka qabnu kan nutti agarsiisu jechuudha. Dabalataanis jala irratti junk faayilii fi cache faayilii faayiloota hin barbaachisne kan bilbila keenya nu jalaa guutan scan gochuudhaan ofii isaatii detect godheetanii nu fida nu clean gochuudhaan free space kan nuuf argamsiisu jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kun faayidaawwan hedduu qaba. Akkuma argitan haala kanaan clean kan jedhu kana kan jalaa irra tuqxanii cache faayilii fi junk faayilii keessan clean gochuu dandeessan jechuudha. Egaa gama jidduu kanarra yoo dhuftan akkuma argitan asitti Wi-Fi analytics jedha. Haala yookiin haala fayyadama Wi-Fi keessanii kan isinitti agarsiisudha. Jala irratti APK manager wantoota hedduu jira asitti system info kan jedhu keessatti informationii bilbila keenyaa wantoota hedduu nuti hin beekne as keessa jira. As keessa seentaniitiin informationii bilbila keessanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Egaa tokkoon isaanii seenaatiniin check godhaa isiniin jedha. Egaa appilikeeshinii kun appilikeeshinii baay'ee namatti toludha. Appilikeeshiniin sadarkaa afuraffaa irra isiniif kaa'e isa kana jechuudha. Egaa gama appilikeeshinii isa sadarkaa sadaffaa irra isiniif kaa'etti yoo isin dabarsu egaa appilikeeshinii keenya sadarkaa sadaffaa appilikeeshinii kanas kan Play Store irraa argattanidha. Maqaan isaa Duplicate File Fixer jedhama. Egaa appilikeeshinii kana Play Store irratti namoota miiliyoona tokko oltu buusee itti fayyadamaa jira. Play Store irraa isinis install godhadhaa isin jedha. Egaa jalqaba appilikeeshinii kana keessa seentaniitiin yoo keessa seentan haala kana isinii fide jechuudha. Egaa faayidaan appilikeeshinii kana faayilawwan dachaa ta'anii bilbila keenya irratti space nu jalaa qaban scan gochuudhaan irraa balleessan jechuudha. Mi'aan amma as keessa suuraa bilbila kiyya irra jiru scan haa godhu jechuudha. Mi'aan as click gootaniitiin scan kan jedhu kana tuqanii haala kanaan scan isiniif godhe jechuudha. Egaa scan godheetiin suuraawwan bilbila keessan irra dachaa ta'an isiniif fidaan amma scan waan godhee jiruuf bilbila faayila dachaa ta'e hin qabu. Egaa isinis haala kanaan scan gochuudhaan free space bilbila keessan irratti argattan jechuudha. Egaa appilikeeshinii inni sadaffaan ammoo Privacy Dashboard jedhama. Egaa appilikeeshiniin kunis Play Store irra namoota miiliyoona 10 oltu buusee itti fayyadamaa jira. Appilikeeshinii baay'ee jaalatamummaa guddaa qabudha. Egaa appilikeeshiniin kunis akkuma maqaa isaa irraa argitan privacy bilbila keenyaa yookiin nageenya bilbila keenyaa kan nuuf eegudha. Tokkoon appilikeeshinoota bilbila keenya irra jiran bilbila keenya irratti maal akka access godhan nuuf hima. Akkuma argitan appilikeeshinii kana keessatti appilikeeshiniin kun maayikii bilbila keenyaa ni fayyadama jechuudha. Egaa appilikeeshinoota hundayyuu wanta inni bilbila keenya irraa fayyadamu kan nuuf godhu yookiin nuuf himudha. Egaa appilikeeshiniiwwan yookiin informationii kenna nama birootiif dabarsan haala kanaan beekneetiin ofirraa balleessuu ni dandeenya jechuudha. Egaa mi'ama fakkeenyaaf kaameraa bilbila kootii kan siistemii keessa seenee maal akka fayyadamu isin ta'a agarsiisu fakkeenyaaf jechuudha. Isin appilikeeshinoota kamirrattuu dalagaa yoo kaameraa keessa yoon seene akkuma argitan gubbaarratti kaameraan bilbila kootii kaameraa fi maayikii ni fayyadama jechuudha. Egaa kun hundi keessanuu kan beektanii agarru appilikeeshinoota isin hin beekne hedduutu jira kan dhoksaadhaan isin jalaa fayyadaman. Appilikeeshinoota saniin haala kanaan check gochuu ni dandeessanii. Egaa appilikeeshiniin inni sadarkaa lammaffaadha isiniif kaa'e isa kana jechuudha. Egaa gama appilikeeshinii sadarkaa tokkoffaarra yookiin jalqabarra isiniif kaa'e yoo isin dabarse appilikeeshinii isaa maqaan isaa Electron Battery Health jedhama. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii haaraadha. Play Store irratti namoota 100 oltu buusee itti fayyadamaa jira. Appilikeeshinii yeroo gabaabaa keessatti jaalatamummaa guddaa argateedha. Egaa jalqaba yoo keessa seentan haala kanaan isiniif fida. Akkuma argitan asirratti percentii baatarii bilbila keenyaa nuuf agarsiisa. Achuma dabalataanis haala heelzii baatarii bilbila keenyaa akkuma argitan kiyya guddinaan jedhee jira. 3 megahertzii 3,000 baatariin kee. Egaa dabalataanis wantoota hedduu informationii temperature yookiin hamma ho'a baatarii keessanii asitti isiniif fida. Gama jidduu kanarra yoo dhuftan ammoo akkuma argitan asitti baatarii bilbila kootii meegaa ampeeriidhaan naaf kaa'ee jira jechuudha. Egaa wantoota hedduu
isin tokko tokkoon ilaaluu dandeessanii amma viidiyootu dheerataa fi egaa gama sadaffaa kana funkshinii isaa bakka funkshinii kana keessa yoo dhuftan ammoo akkuma argitan baatarii full alarmii fi baatarii low alarm jedha. Egaa baatarii keessan yeroo persentii 80 fi ga'e yookiin 80 olis guutuu dandeessanii yeroo persentii isaa ol siqee jedhe akka alarmii isin dhageessuu fi irraa cuftan kan ittiin gootan jechuudha. Egaa kan baatarii keessanis yoo baatariin isaa gad bu'ee jedhe ofii isaatii akka alarmii isiniif godhu kan isiniif godhudha. Egaa appilikeeshiniin kunis baay'ee akka isin tole abdiin qaba. Egaa appilikeeshinoota afran kanayyuu akka isin tole yookiin akka waan guddaa irraa baratan abdiin qaba. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deemnutti nagaatti naaf tura. Baay'ee.